Ya hannan kashtiidha dhugaa. Waa hunda beekti. Sincinqi Ani tu rafi sarara jannaan. laapara Oromoo keessaa takkanaa nagan. Na dhaga'i naa sii maati rafi jannaan numa rafti tun. Deemi jannaan numa deemti. Wama takka. Ya deemi ennaan bakka. Rafi ennaan. Hai gam. Ya Rabbi jalan. Garuu suuraa bira ka'uu waan taate. Dhagaa gugurdaa keessa keessaa akka qilleensi hin fuune. Mujatti ati amma miira keessa ijoollee galchaa jirti ijoolleen akka kaanitti qottee ol dhumtee gattaa'i amma waliin ka'in halkan gattaa'i. Ijoolleen sanuu ijoolleen mana kiyyaa kun hundi ibidduma qabsiifattee yaati balbala. Waan isaan beeku. Naa ugwaadha dhiiroo. Faamilii oogituun qaba yaa Mahammad. Warra oo ifateettus jala dhufaa warsaniif. Bara nummata akkanaa nagara ibiddaa balbalaa bar isee dhufan. Itoophiyaa jirullee mirkaana argitee jala dhufe waan isaan beeku. Ajaa'iba wallahi. Mirkaanessi bira dhufe. Hola mirkaane dhufa badi. Takkanaa tana faadha kaa takkanaa tana wajjin ta'a bar. Amma tuni dorgommii Awurooppaa yoo geessan kaasa fuuteen galtu bareedinaan. Ni galti oo tokkoffaan siin jee. Wallahi ni bareeddi mucayyoon tun. Dhugaa rabbi. Oromoo shawaati moo wallagga moo eessa ishin? Owwii. Dhattee mara gargootaan maduraa san hin taanee dhahu. Eessa wallagga shawaadha zayziin? Shawaadha. Shawa. Hana shawa. Warra fichee keechati moo eechaati? Dhugaa rabbi warra ficheeti. Ammallee eeggatu mara gargooti. Warra gaxarii keechaa moo gara keechati? Gara keechati gaxarii keessatti. Achumaan keechaan achumatti gara keechaa. Keechuma keecha. Fichuma keecha. Achumatti keecha jettaan. Achumatti keecha. Garuu shawaan rifeensa bittu isiin bitte immoo. Shawaan rifeensa rabbumaa kennaaf isiin ni bitte immoo. Abboon kan dhaga'uu qaba maan kanarra faayi. Dhaga'u. Khalaas taa'ii gafirraan fuudhin ni dhiyeesse. Firraan fuudhin kaadha manumaan dubbadde. Awwa qaaliiti jani gootii bar. Yoona bar goomaan anjuu kanumatti na dura gooti. Waan isaan beeku yaa ka'e. Kadiroo ganda isaanii mara ni beeka gaama ganda ishiin himte kana hunda ni beeka. Beekon keecha jettee keecha nees. Akkana finfinnee kana bira ooloo kuttee. La beeyte ganda warra lindaa beek malee tanan beekin. Dhagee naasi geessa gaafa dhufte. Wajji dhaynaa? Wajji dhaynaa. Makiinuma tiyyaanin si geessa achitti dhayteet gandi isaanillee uma shaajatta. Ayyaa amma waliin barinaa gaa. Waliin barinaa. Gaafa dhayne wajji dhayne wal bartani. Ana ofittiin tukku nama akkana. Dumaashi jettee yaamte. Dhukkattii maaliif? Rabbiin si haa eegu gandi kun oowwaadha ganda akkanaa dhaquun fedhu. Teekiim. Waa miti ni gabbanoina. Akkasuma bara manamu. Rabbi si haa eegu. Kiiloo meeqa silaa? 48. La ilaha illallah. 48. Kiiloo 5 na caaltaati. Astaghfirullah. Ati beek? Inni 43. Ana 43. Balaan buute maal aboo iddoo ati na caalu qabdaa yoo akkasii indee akkam sibbaadha jechuudha bar akkamitti sibbaadha hin deema jechuudha kalaaf gaafa fuulu isaa kana. Ya Rabbi. Katai kapan ya Zoina? Ceket. Jalan tu thank you kala tapi kali jirta. Ati kilo shani na kamin na jalte duga.
Gara bikin lotion isi cari kai. Shampoo tu kabda, era dabru kabda, nadura darum kabda. Agam. Na ol fuutaa gaafa ol agarre. Gase fuda, hati adu ma daerah tera kau na intinin kabda na se fuda. Dhugaa moo danda'e sana? Gase tanda. Ni nyaatti haqasu ni nyaatti ni jabaatti inshallah. Ya. Ammoo jabduu bar mujii tan olin qabintuun muka kibriitaa si fakkaatti gude. Kanaaf sana muka kibriitaa na ol qabda. Kadiroo har'a ijoolleen manasirii wajji nama biraa si seenee nu fakkaata jechuu jiraniira. Tana nama hedduun anuma jiin kaa rabbii jijjiire. Si maal dhuyita tuuttoo dhugu jirtaati? Awwa hadis makanan balleessin kaa Muhammad. Muhammad. Jaalallee jira arga. Agartee hanna agartee sila. Argee amar, waan jaallattu waluste. Oi Kadiro, hedduu nu taphachiisaa beekte Kadiroon, that's funny. Ya. Akkuma Yoo argatte isa bakka milkooti. Amma naaf Kadiroo wal galle bakka filmi adda hojii. Giraama eegde. Koi, okay, isin Yaa kan bula daffisaa namni TikTok waliin gallaa bula keenya dhugaa waliin gallaa. akkaawuntiin tokko cufamuu qaba gaa tokkumaattu hafuu qaba. Ara tokko keessa haa taa'u kan isaatiin dhoogan kiyyaan gallaa tokko keessuma goone. Ayo isin tu mana tu ampam pada ada anjartin tiya namni komanti jalakkan nu aduh. Booda waan ini naftu bati. ati yoo Kadiroo heerumte ati TikTok hin fayyadamtu isuma qofaa fayyadamtu. Maaliif si dabba? Ndoo gana filmi hojjedhee taanii asaabeera miidiyaa irra nama of ta'uu na fuute Kadiroo. Laayiviin galtu bar laayiviin galtu kanuma yuuzarii banattee iskiroo gootostee. Akkasuma ta'e baay'ee waliin ni biroosh rakkoon. Iskiroor godhuu ni dandeessaa garuu laayiviin galtu taaptaap godhaan jettu uummata akkan jettu. Waanii nan juun hundini taatiif maammi na gaafadhu qaa. Waanii nan juun osoo nan hin jenne afaan kiyya kalula ta'u garraan numa gooti waan sana ajaa'iba. Ta'uu jaalalatan ammoo. Dhuguma garuu abbaan manaa jechuun akkasumas abbaan manaa. Ilmoo meeqa irraa dhaluu feeta Kadiroo? Naan jee jettee jeeti. Gattaa hin jaan. Ilmoo meeqa irraa dhaluu feeta? Okkoo. San fire faayitii dhagaa inshaallah naaf isii beek. Rabbii beek. Liyyaan teemee. Isaan gaditti anaan biratti ana biras waatu jiras biras illee kee himi kaa rabbiin gaditti kee meeqa feeta. Okay, masaanuun hayyamtaa fi hanna. Masa arabaa gee taa'aa suusin jedhe namichi. Masaanuu. Ana tuqee dubartii biraa. Zayitii irratti kuusuun gamu saa kana. Saa kana. Jiru qalbiin akkasii. Diroo. Maa. Deemsaa sirraa eeyina. Barammumaa waan hin Dhuguma jaarsi kiyya gadi bahee akka nama biraa tuqubbadha. Ana qofa kan ta'u anillee akkasuma kan isaa qofan ta'a annillee kan koo qofa ta'a. Liindaan amma buute jiran Liindaa jechaan olina. Ta Liindaa irraa qashtii argatee noo maal jettanii Liindaa dhawee. antanaan tumboo bar. Dachii samii dhaabar. Siif Liindaan. Yaa. Tarakkaan baden godhu sanuu Oromoo yoo ati jarjartee gidee jaartii ol fuute kana kaameeraa dura godhu baatte si arrabsiti booda. Amma warri ganda isaanii sun warri ficheedha.
ati takka seerumnaan uma takka bakka jechuun siin addan baatu haga duututti. yaa 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 ati faarsuu tana guddatina nuu faarse. Dhiisi ni giya. Galatoo. Firraan hin sodaatirree Kadiiroo an fagoon jira isinirraa. La bar la fagoo jiraatullee faaruun tana guddiftee bar. La xiqqaa isi faaruun tun yaa galatoo. Sumaafin faarseeran. Mi'aawa Mi'aawa welcome. Mi'aawaan obboleessa kiyya akka ta'e ni beektaa? Obboleessa kiyya akka ta'e ni beektaa? dhugaam. karaa nama dhageeffadhu Kadiiroo. Obboleessa Karaa nama fagaatullee garaan kun fagaatu. Maal jettee? Fagaatullee garaan kun fagaatu. Karaan akka barbaade yoo fagaate garaan hin fagaatu yaa akkasuma inni kun. An jaalala fagootti namanu. An jaalala fagootti namanu. Okay, yoo amantaa. Amma kan madiyoo Namni biyya amma isumaas biyya faranjiitii deebi'ee biyya biraatitti ijaazaa wal buusaa jira bar. akkam Bu'eetti arukutti. Daa san guddisi galatoome dhiisi faaruu anuu nan faarsaa dhiisi galatoome. hayyee amma yoom wal fuudhuu feetan? Isii gaafadhu. Hannaa yoom feetan? Isa gaafadhu. Niyyaan teessan yoomitti wal fuudhu? Isa gaafadhu. Teekku mi'aa waaqayyo. Isii gaafadhu. Hayyee yoom haa wal fuudha warra koomantiitiin gaafadha warra koomantii bara namoo bara dhufu barana jechuun jiran no baranuma wal fuudhaadha. Isiin hin geenye xiqqoodha jetti beektaa? Garuu Kudha geesse. sagal geesse tana ol maal goota boo boqqoolloodhaan ni bilchaatti. Kudha sagal jechuun jirti. Kanaan adeemu barbaadu dafee deemuu barbaadu. Waa taarbiloo wanni takka irra jiru sagal bichaa mi bara. Sagal bichaa laalee Aboo dhagaye xiqqoo bara. aboo warri watermeeloo warri baase sun namumaattu irra baaseeti kunumaa takka sumaa irra baafata. Koo Suurarra kaasanii. Lakki tana sumaattu irra baafata. Yoo suuraa kaasan niin kaasaaf hin jammumaan bara. Itti miga Maal kafaan? san namaattu irra baafatee Gubba baasanii. san warra Wanta baase sun san namaattu irra baasate. Ni Tunumaa takka hin baafnaa baasu. inshallah. Tunumaan baasnee sumaa baafata. Yee suuraarra ni qaabna. Nama kuma dhibba takkaa kuni hana fooloo godha maama fooloo godha galatooma hanaan kun kuma dhibba galtee jirti congratulation. Congratulations Hanna. Yes, kuma Yeah. dhibba galee jira. Thank you Oromoo ko. Galatuuma. Ora kuma lama galee jira. Awoo mi'aa waaqayyo irra turre beektaa kunoo zaal takkaa fidee kaasuu dabalii birre miila kun akka na dhukkubu. Galatooma hundi keessan maambe. Kadiiroo har'a maal argattee akkatti babbareeddee nuyi mire. Maal naan jettee bara kana dhagayeeffatti bar. Maaluma kumaanii nan dubbise. Anatti bareedu. Kunoo laallaa siin jeelaal gartee manzaraa eessaa argattee har'aan tana siin jeelaal mi'aa wallee. Mi'aawa. Hawa Ishee rabaan naa siifite? fide jiinka. Ishii Laa siifite. rabaan naa fide maaliif hin soba. An beeke soba jaaladhuun isiin naan binne arabaan. Arabaan naa fide. Maal si biteeran? Ministirii? Ministeerii arabaan naa fide. Siin naa bitee? Ani binnaan si sobuudhis. Isatti. Ati naan binne. Galatoome ati naan binne.
Si bite malee kamin naa bittare. Dhuguma itti garuu dhiira namaa bite malee dubartiin hin bittoomaa takka haana koo wayye. Akkas. Ayyee Ganaa gaafa waa sargii hunda teessanii maal bitaaf? Hanna gaafa sargiidhaa maal bitaaf? Isaamu. Mm. Isaa maalan bitaa bira dhaphee kiyya qulqulluudhaan kennaaf kalaasiisatu bitee dhufan ta'u. Ati uummata kan kannituufi? Maal naa bitti? Waan warqii sammuusaa keessatti seefii ta'u aniin irraafane du'ullee kan irraafanii fidee fi nan kennaaf. Ishee akkana gaa. Akkana. Fantaasiin fudhadhu ni kennaa malee. Akkana yee. Yaa Ati beeytee waa Khadiiroo. hundaan itti kakkaa'e. Ati Khadiiroo rakkoon kee waan takka takka yoo gartee takka takkaan bishaan aannan ijanii si himan malee siin galuu milyoon immoo sirra waa beeyti. Thank you mi'aawa sirra waa beeyti hoggaa waa gaafatan akkatti beeyti akka deebisti gartee. Rabbiin uqatana beekaaf tokko nun godhin qa. Dhagay hoggaa ishii hoggaa gaafatan waan namaa kannan illee ni beeyti. Yes. Narraa meessa qa osoo har'a ta'u lama taane qasaarre mi'aawa teenki ugaalii galatoomi. Ati Rabbii immoo waliin kabaasan gartee. Kun akkasii waliin na qabe qa hayyuu bar. hayyee Inni qaba bara. amma ilmoo meeqa akka irraa dhaltu inni jenne Ko. Sarrabbuu beeka. tana bar sagalii fi kudha sagal Rabbii irraa dhaluu gaditti qabda. yaadillee tamanyee. Tamanya yeroo ni qabda. Ko. Yoo tamanyaatetti guuta. Hawwii jechuu. Hawwi yes. Ati meeqa feetta? Siin raayyuu dubbaddu an dubbisii dhiise. Way Afuraaf fedhaati yoo. Laal gartaa warri ficheedhaa rakkoon isaanii kana afur biran kutan isaan. Inni jaartii waa afur fuudhanii keenya warri jaartii waa afur fuudha ilmaan afurii miti. Kudhan La saddeet. isiin warshaa kooka qollattii fi shimee wajji hariiroo qabdi afurii. Akkoo ati meeqa feete rakkoon hin jiru. Ani koo xiqqishee siin jedhe ishii ati himadhu. Jahafaa torbafaadha maleeti maali warshaa kooka qollattii fi shimee siyaasa isee afur akkamii jettanii xiqqeessite. Duuta bichaawwan bakka halas. Kan yeroo guddinatti kana daa'ima kana hunda. Dhaggaatu sooraatanyaa lama sadii qaxarta. Rakkoon qabu san. Sagal sagal. Yoo sooraatanyaa nan fide hedduu fida. Isna rakkoon qabu. Bakka uummanni irraa dhume deebiin. Daanii ta'een qabu. Rakkoon hin jiru. Hospitaala seenaa hin baana. Seenaa shaantuma qabadhee dhaqaa akkuma normaal kan bahee dhufu kan dhaqa gizeen tolee jiru. Rakkoon hin jiru. Hin ta'a. Hanti. Daa'ima argadhee taranii hin ta'a. Anuus hin jee hin ta'a. Amma miyyootaan jala hambise amma naas siin jee. Hanna Tigiriitti sanaarii ganaa hayyee akka biran dhufne godhi. Haala nanariyaa gizee wanta bira dhufti bara nanariyaa koo islaan nama maannoo amarinyaa አይችልም እሱ ዝም ብዬ እኔ እሱ ያዳለ ነገር እያልኩ አባረራታለሁ። እንደዛ Waan jette dhageesse Hadiiroo inni afaan hin beeku jette ganaa dhufeetiin afaan akkan inni jiinitti dhufee hiikeetiif ifin akka ishiin ganaa biran baane godha jette. Yaa'oo khalaas